Okay, so amma yoonatti akkamtiin liistii akka uumnu, akkamtiin akka create goonu jechuudha. Akkamtiin akka liistii accessii goonu, elementoota isaa akkamtiin yookaan qabiyyoota isaa akkamtiin akka ilaallu keessa deemnee, akkamtiin qabiyyee haaraa liistitti akka daballu, appendii, extendii fi insertii fayyadamuudhaan jechuudha. Ilaalleerra amma immoo akkamtiin qabiyyee liistii akka diliitii goonu ilaalla. So kanaaf liistii creating godhadha. Liistii maqaa namootaadha, maqaa barattootaa jechuu dandeessu. Sana display gaafa godhu liistiin kun maqaa barattootaa qabatee jira. So fakkeenyaaf maqaa nama tokko as keessaatti diliitii gochuu barbaadanii fankshinoota adda addaatu jira. So yoo maqaadhaan waamtanii diliitii gochuu barbaaddu ta'ee yoo iddoodhaan yookaan indeeksii position indeeksii dhaan diliitii gochuu barbaaddu ta'ee fankshiniin kan biraa jira. So isadha jechuudha amma kan ilaallu. So fankshiniin jalqabaa fankshiniin del jedhamudha. Isa fayyadamnee ilaalla. So fakkeenyaaf elementii isa jalqabaa diliitii gochuun barbaade maqaadhaan itoo hin ta'in iddoodhaan duwwaa diliitii gochuun barbaade del less 0 jedha. Elementiin jalqabaa yeroo hundumaa 0dha. Positioning isaa 0dha. Inni lammaffaa positioning isaa 1dha. 2 3 sana booddee 4 0 irraa akka ka'u duwwaa yaadachuun barbaachisaadha. Yeroo hundumaa indeeksii computer science keessatti yeroo hundumaa 0 irraati kaasameetu lakkaa'ama lakkoofsi. So 0dha kana diliitiin godhee display yoon godhee yoo argitanii caalaan diliitii ta'eera. Elementiin jalqabaa jechuudha. Tokko kanadha kan karaa kana tokko diliitii gochuu kan dandeenyu. So karaa kan biraan karaatti diliitii gochuu dandeenyu jira. Fakkeenyaaf qabiyyee isa lammaffaa lammii as keessaatti diliitii gochuu barbaanne immoo fankshiniin kan biraa pop kan jedhamu jira. Pop sana booddee qabiyyee inni lammaffaan lammiidha. Inni lammaffaa jechuun indeeksiin isaa tokkodha. 0 irraa kaasnee gatii lakkoofnu 0 1 yeroo hundumaa yaadachuun barbaachisaadha. Inni sana booddee isa diliitii ta'e nutti hima kuni fankshiniin kuni elementii isa diliitii ta'e. So liistii keenya deebisnee display goone akka argitanii lammiin keessaatti diliitii ta'eera jechuudha. So function kan biraa immoo jira. Amma function lamaan isaanii popis dailies fayyadamne gaafa qabiyyee yookaan elementii liistii keessa jiru diliitii gaafa goonu positionii isaadha kan nuti positionii qabiyyee sanaadha kan nuti fayyadamne diliitii gochuuf. Garuu maqaama fayyadamuu barbaanne. Fakkeenyaaf tolaa diliitii gochuun barbaade iddoo isaan beeku liistii koo keessatti iddoo kamta kan argamu beeku ta'e garuu elementii tolaa jedhu diliitii gochuu yoon barbaade less that remove functionii remove jedhamudha. Sana booddee tolaan itti dabarsaa jechuudha. Sana booddee liisticha display gaafa godhu akka argitanii tolaan keessaatii diliitii ta'eera jechuudha. So liistii kommoo guutummaa guutuutti hunduma isaa keessaa waan hundumaa diliitii gochuuf waan hundumaa. So liistiin kun amma fakkeenyaaf qabiyyee lamatu keessatti hafee jira. Lamaan isaanii keessaa balleessuuf yookaan qabiyyee 100 yoo qabaate hunduma isaa keessaatti balleessuuf immoo functionii clear jedhamudha kan nuti fayyadamnu. List.clear yoon jedhe sana booddee liistii kun ittiin jedhe yoon display godhe duwwaa liistichi duwwaadha keessaatti hundumtuu diliitii ta'eera jechuudha. So amma tokko tokkoonidha kan nuti diliitii goone. So clearii hunduma isaa diliitii gochuu fayyadamne isa kaan remove maqaadhaan dabarsinee maqaadhaan waamne diliitii goone. Isa kaan iddoo isaadhaan waamne tura kan diliitii goone. Fakkeenyaaf liistii kun deebi'ee create godha. Amma qabiyyeen isaa guutuutti itti deebi'eera. So fakkeenyaaf warra jalqabaa lamaan diliitii gochuun barbaade so isa gochuuf immoo fankshinootuma haaraatuun ta'in warruma kanadha kan fayyadamu. Isaanuma ilaalle kana keessaa tokkodha. Deeliin fayyadamuu nan danda'a. Sana booda so del list jedhee isa warra jalqabaa lama diliitii gochuun barbaade
so inni jedhu zeeroo irraatii ka'a kana barreessuun nu barbaachisu inni zeeroo jedhu isa zeeroo jedhu so maqaa listii keenya square bracket listii isa jalqabaa irraa listii isa initial irraa kaasnee delete gochuu barbaannuu fi isa dhumaa so inni kun isa dhumaa miti isa lamattiin jijjiira kana because indexin zeeroo irraa ka'amee gatii lakkaa'amuu fi lama yoon jedhee 0 1 2dha inni lammaffaa isa kanan dabalatu inni upper bounding exclusive dha jedheera video isa darbe keessatti isa yaadachuun barbaachisaadha so kana delete yoon godhe listii kun display godhe caalaa fi tolaan delete ta'aniiru jechuudha gareedhaanis akkasitiin delete gochuu dandeenya so fakkeenyaaf elementii isa dhumaa delete gochuun barbaade lakkoofsa isaa maqaadhaanis hin beekuun ta'e position isaas hin beekuun ta'e yeroo baay'ee listiin daataa 1000 lakkaa'amudha kan inni qabatu maqaadhaan isa kam akka ta'e beekuu dhiisuu dandeenya iddoo isaas beekuu dhiisuu dandeenya garuu dhumarra kan inni taa'uu danda'u yoo beekne dheerina listichaa yoo beekuu baanne dheerina listichaa yoo beekne isaan delete gochuu dandeenya garuu yoo beekuu baanne dhumarra isa jiru delete gochuu fi os.pop yoon jedhe wanta tokko utuu ittiin dabarsine jechuudha sila argineera functioning kun akkamittiin akka fayyadamnu kun asokkeetti elementii isa jalqaba isa positionii tokkoffaarra jiru delete naa godhe yoon jedhe delete godhee natti deebise kunoo delete ta'e asokkeetti ilaallee ture yoon parametrii homaa ittiin dabarsin yoon execute godhe garuu sana booddee isa kam akka delete ta'e inni iyyuu natti himaa jira functionii kana duwwaadha by the way kan maal akka delete ta'e nutti himu warri kaan delete hima godhanii isa listii isaa hafe qabiyyee isaa wajjin nutti himu functioniin kun garuu maal akka delete ta'edha kan inni nutti deebisu so display yoon godhe ayyaantuun keessaa delete taatee lammii fi ibsaatu hafaa jechuudha okay so amma yoonaatti listii akkamittiin create akka goonu akkamittiin akka aadii itti goonu akkamittiin listii keessa akka deemne qabiyyee isaa tokko tokkoon ilaalleerra amma immoo akkamittiin akka delete keessaa goonus ilaalleerra so amma immoo functionooti kan biraan jiru copy index count reverse kan jedhamanii yeroo baay'ee yeroo practical applicationii kan qaban iddoo hojiittis baay'ee kan fayyadamanii isaaniin immoo kutaatti aanu keessatti ilaalla